السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان هركفوني وردفتوتاتية واتسابي lakkofsa whatsappii keessanii namni tokko hayyamaa keessan malee yookiin fedhii keessan malee yoo isin hayyamaa godhiniif namni tokko gruppii adda addaa keessa fudhee akka garee biraatitti aadi isin goone hidhachuu ni barbaaddu hayyamaa keessan malee dhibbaan dhibba jechuudha. Okay, whatsappiin keenya xalafameera moo hin xalafamne baruu ni barbaaddu kottaatiin afaan tura. WhatsApp keessa akka jettanii galtu tuqaa gubbaarraa sadiin san okeettanii galtanii haala kana yoo isin dhufe akka kiyyaa yoo isin dhufe keessan tarii settingii keessan isin galchuu danda'a. Yoo haala kanaan isin dhufe immoo tokko sadaffaa irratti argamtu kana jechuudha linkii device kayettu kana okay gootanii jechuudha. haala kanattiin WhatsAppin keessan xalafame waan xalafamne haala kana baruu malumne amma gonguma haala kana yoo isin dhufe hin xalafamne jechuudha. Kanaafu yoo xalafame wanni isin beekuu ni dandeettan jala kanatti Chrome ta'u lakkofsa ta'u wanti jala kanatti isiniif baha akkasitti beekuu dandeessan kan isiniif bahu sanarra okay gootanii irratti goonuu ni dandeessan jechuudha. Okay, WhatsApp garee keessa namni akka aadiin hungoon hidhachuu. Okay, isas tuqama gubbaa sadiin sanarra galtu setting keessa galtu egasii account ka jedhu keessa galtu egasii privacy mallattoo qulfii ka jedhu keessa galtu amma irra gadi buutani groups bakka jettu kana okay gootu amma haala kanatti ankiyya hidhaa jira fakkeenyaaf jechuudha keessan everyone ka jedhu kana faa irra jiraachuun ni mala achirra yoo jiraate namni hundinuu arguu ni danda'a lakkofsa keessan akkuma salphaa fuudhee gruppii adda addaa keessatti isin galcha jechuudha hayyamaa keessan malee roonni gruppii adda addaa keessa jirtan akkasuma kan lammaffaa irratti yoo gadi bu'e haala kanatti yoo bu'e firoondan fireendi kee yookiin warroonni hiriyoota keessanii isin galchuu ni danda'a. Asirratti yoo gadi buutan ammoo hayyamaa keessan malee namni tokko isin galchuu hin danda'u jechuudha kadhumaa kanarratti jechuudha. Okay gootanii amma kanaafu warroota hayyamaa godhii fi nama barbaadu nama sadiin kanaaf hayyamaa godheera inni kun gunguma lakkofsa kiyya namni kamiyyuu jechuudha na jalaa fuudhee aadi yookiin garee keessa na galchuu hin danda'u jechuudha. Egaa haala kana gootanii kunoo raayitiin jalartii raayitiitti gootu. Okay, amma haala kanatti nega gootanii as keessa illee deemtanii jechuudha online keessan cufachuu akkasuma profiiliin keessan akka mul'anne godhu kanneen hunda keessa deemtanii isin ilaaluu ni dandeessan. Asumaanuu YouTube kiyya warri hin beekne YouTube kiyya gara hedduun argachuu dandeessanii Facebook keessanis galtanii argachuu dandeessan profiilii kana jala galtanii watti barreeffattan jala kana linkiin jira gad deemtanii argachuu dandeessu. Akkasuma immoo TikTok keessanis argachuu ni dandeessan. TikTok kiyya keessa yoo galtan kunoo profiilii kiyya jalatti bakka mallattoo video kana bakka kana yoo cuqaastan kallatti maan fakkeenyaaf mi'a maana cuqaasu kallatti maan YouTube keessa sin galcha bakka barumsaa san irra sin fida achumaan subscribe